Manni hidhaa guddichaa addunyaa keenyaa sammuu keenyadha. Akkamittiin mana hidhaa guddaa kana jalaatii bilisa ba'uu dandeenya? Furmaanni isaas kunooti. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcastii. Warreen maatii keenyan ta'an amma subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdanuuf share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Egaan mata dureen keenya guyyaadhaa mana hidhaa guddichaa sammuu keenya jalaatii akkamittiin bilisa ba'uu dandeenya kan jedhudha. Egaa isa dura garuu fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Guyyaa tokko mootiin biyya tokko namicha baay'ee isaaf gamsiiseeru tokko qabateetu gara mana hidhaatti darbate. Gaafa kana piroosoferri tokko dhageeheetu gara mootii kanaa deemeetu yaa mootii ani nan ajjeesaatii natti dabarsii kennii jedhe. Mootiin kunis tolee ajjeesii jedheetu namicha kana dabarsee piroosofera kanaaf kenne. Piroosoferri kunis gara namicha kanaa deemeetu akkana jedha. Yaa namichoo anatu si ajjeesaa kanan si ajjeesu immoo lilmootii waraaneenii jedheetu namicha kanatti guyyaadhaan irra deddeebihee hittima. Gaafa kana guyyaan isaa geenyaan piroosoferri kuni gara namicha kanaa deemeetu lilmootiin isa waraane. Gaafa kana namichi kun yeroo masanatti lubbuun isaa keessaa ba'e. Mootichi piroosofera kana waameetu akkana jedhe. Yaa piroosofera nana miidhaarra geessiste hin qabdu, dhiigni isarra hin jiru, maaliin namicha kana ajjeesuu dandeesse jedheetu piroosofera kana gaafate. Piroosoferichis akkana jedheen yaa mootii koo bishaan qulqulluu lilmoo kanatti naquudhaanan isa waraane. Gaafa kana namichisi hin du'e jedhe. Jireenya keenya keessatti wanta nutti himamu adda baafachuu qabna. Maaliif akka nutti himamu? Maaliif immoo akka callifame adda baafachuu qabna? Fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti namoonni garagaraa akkas nuun jechuu ni danda'u. Hin dandeessu, atumti kun immoo sin ajjeesaa, ati naman taatu, galman geessu, haala mijataa hin qabdu, ati qabeenyaa hin qabdu jedhee namni hedduun nutti dubbachuu ni danda'a. Namichi nutti dubbataa jiru kun eenyudha? Maaliif immoo nutti dubbataa jira kan jedhu adda baafachuu qabna. Namoonni nutti himamu kun maaliif nutti himamaa jira kan jedhu jireenya keenya keessatti inni guddaan adda baafachuudha. Fakkeenyaaf gaafa namoonni akkas nuun jedhan ati hin dandeessu gaafa namoonni nuun jedhan akkasa kitaaba qulqulluu keessatti yookaan immoo quraana keessatti waa'een keenya katabame ati hin dandeessu jedhamee nutti himameetti kan fudhannee eeyyen ani hin danda'u, eeyyen ani haala mijataa hin qabu, eeyyen ani galma ga'uu hin danda'u, eeyyen ani kana milkeessuu hin danda'u jennee irra deddeebinee isa namoonni nutti himan ofitti himnee jireenya keenya kan dukkaneessinu hedduun keenya ni jira. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti mana hidhaa guddaa kan nutti ta'ee jiru Gaantaanaamoo yookaan Qaallittii yookaan Qiliinxoo osoo hin taane manni hidhaa guddaan kan nutti ta'ee jiru sammuu keenyadha. Sammuu keenya keessatti waan hin jirre ijaarreeti, waan hin jirre yaanneeti. Kanaafiyyuu sammuu keenya jalaatii bilisa akkamiin ba'uu dandeenya ree? Sammuu keenya jalaatii bilisa kan nu baasu namatu waabii ta'ee miti. Fakkeenyaaf yoo yakka tokko hojjenne namoonni garagaraa waabii nuu ta'uu ni danda'u. Hiriyyaan keenya waabii ta'ee bilisa nu baasuu ni danda'a. Maatiin keenya waabii ta'ee bilisa nu baasuu ni danda'a. Hawaasni keenya waabii nuuf ta'ee bilisa nu baasuu ni danda'a. Garuu sammuu keenya jalaatii eenyuyyuu dhufee bilisa nu baasuu hin danda'u. Wanta gaaris wanta hamaas hiyyeessas sooressas kan nu gochuu danda'u akka nuti dandeenyus akka nuti hin dandeenyes wanti nu gochuu danda'u numa mataa keenyadha jechaadha. Sammuu keenya jalaatii bilisa of baasuu kan danda'u numadha jechaadha. Fakkeenyaaf akkamittiin sammuu keenya kana jalaa bilisa ba'uu dandeenya? Fakkeenya tokkoon siif fudhadha. Ati mana ijaarrachuu barbaadda haa jennu. Mana ijaarrachuu barbaaddu sana jalqaba sammuu kee keessatti yaaddeti. Akkamittiin karaa balballi isaa eessaanii, karaan foddaan isaa eessaanidha, wanta tokko eessan kaawwadha, golli ciisicha koo eessadha, golli meeshaan ani kaawwadhu eessadha jennee dura dursinee sammuu keenya keessatti mana sana ijaarreeti. Achi booda maal goona? Lafarratti mana sana qabatamaatiin
kan nuti ijaarru. Konkolaataa tokko gaafa bitachuu deemnu konkolaataa akkamii akka bitachuu qabnu dura dursinee of keessatti ijaarreeti yookaan of keessatti yaanneeti. Gaafa konkolaataa sana deemnee bitannu konkolaataan bitannu suni waan sammuu keenya keessa jiruu fi konkolaataa sana himachuu nu rakkisu. Argitanii kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti sammuu keenya keessatti wanta gaggaarii kaa'uu qabna. Wantoota hin danda'amu jedhamu sana of keessaa haqnee wantoota hin danda'ama jedhamu sana of keessa kaa'uu qabna. Jireenya keenya keessatti yoo kana hin goone milkaa'uu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf atileetii tokko fudhachuu ni dandeessu. Atileetiin tokko gaafa asii ka'u galma isaa beeka. Nan danda'a, anatu tokkoffaa ba'a, anatu milkeessa jechuudhaan atileetiin sun bakka keetii ka'ee galma isaa ga'a jechaadha. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti nutis bakka dhaabbannee jirruuti goomsa keenya bukkee go'uudhaa fi hin dandeenya yoo jennedha. Namni go'umsa isaa hin beekne fayyuma jiraata jechaadha. Jireenya go'umsa hin qabne Rabbi nun jiraachisin. Maaliif callisnee deemnaa jechaadha. Eessa akka deemnu hin beeknu. Abbaa hargeetu daandirraa nu masqa jechaadha. Abbaa hargeetu nu oofa akka horiitti hoofamna jechaadha. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti go'umsa keenya beekuu qabna. Sammuu keenya mana hidhaa keessaa baasuu qabna. Mana hidhaan harkaa miila hidhamuu miti. Manni hidhaan mana keessa taa'uu miti. Manni hidhaan dukkana keessa taa'uu miti. Manni hidhaa caalu sammuu keenyadha. Sammuu keenya jalaa bilisa kan of baasu namatu waa biinuuf ta'eeti yookaan immoo hiriyaatu yookaan maatiitu waa biinuuf ta'e osoo hin taane ofii keenya waa ofii ta'uu qabna jechaadha. Kaleessa jechoonni hin dandeessu yookaan hin milkeessitu nuun jedhan sun nurraati har'a cabuu qaba. Har'a nurratti hojjechuun qabu. Har'a wanti hin danda'amu yookaan hin milkeessitu nuun jedhan suni warreen akkas nuun jedhaa turan suni milkaa'ina keenya arguu qabu hammaa booda. Guddina keenya arguu qabu hammaa booda. Jijjiirama keenya arguu qabu hammaa booda. Akka nuti dandeenyu akka nuti milkeessinu arguu qabu. Yoo maal goone yoo hidhannee kaane yoo sammuu keenya bilisa baasne yoo mana hidhaa keessaati sammuu keenya bilisa baasne yoo sammuu keenya boqonnaa laanne yoo sammuu keenyatti wanta gaggaarii irra deddeebinee ofitti himne yoo sammuu keenyatti akka dandeenyu akka milkeessinu akka galma geenyu yoo irra deddeebinee ofitti himne nuti jireenya keenya jijjiiruu hin dandeenya. Inni kaleessa nutti hime eenyudhaa nutti hime? Inni kaleessa nutti dubbate eenyudhaa nutti dubbate? Jecha isaa hin danda'amu jedhu sana ammuma gubiitii daaraa godhii of keessaa baasi. Imimmaan kee wajjin of keessaa xaragii baasi. Sin barbaachisu waan ta'eef, jireenya kee fi milkaa'ina hin qabu waan ta'eef, jireenya keef guddina hin qabu waan ta'eef, jecha namaa hin dandeessu jedhu sana of keessaa xaragii baasi. Sammuu kee mana hidhaa keessaa baasi. Hin dandeessa, hin milkeessita, hin guddatta, hin jijjiiramta. Akka ati hin jijjiiramne, akka ati hin guddanne macaafa qulqulluu yookaan quraana irra jira miti. Qeesii yookaan sheekiitti sitti miti yookaan raajiitti sirratti dubbatame miti. Atis hin dandeessa, hin milkeessita, hin guddatta. Kanaafiyyuu nan jijjiirama nan guddadha jedhiitii ofitti irra deddeebii himi. Sammuu kee bilisa baasi. Sammuu keef yeroo kenni. Sammuu kee boqonnaa kenni. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti wanti hin danda'amne wanta nuti yaaliin qofadha waan ta'eef irra deddeebii ofitti himuu yaali. Kanaafiyyuu hin dandeessa. Egaan barnoota keenya guyyaa har'aa asumarratti xumurra. Barnoota keenya afaan wajjin turtii gaarii. Warreen maatii keenya hin ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Waan nu faana turtaniif guddaa galatooma.